Yesus gooftaa maqaan kee eenyudha? Waaqayyo maal sii godhee gochaa gooftaan sii godhee Waaqayyo fulfina saba kanaaf amantii akka ta'utti dhugaa ba'i. Maqaan koo Firiyootiin jedhama. Walduma kana. Wanti Waaqayyo naa godhe waan lakkoofsa qabumti waan baay'ee naa godhe Waaqayyo. Ameen. Waaqayyo isa gargaaree iddoo kana yeroo kana sa'aatii kana naa kenne sabni kun akka naa galateeffatu barbaada. Dhuga ba'umsi koonni jalqaba bara 2012 biyya nama fideen ture daa'ima naa heddii jedhee daa'ima wayii fideen ture. Biyya obboleettiin koo naa fiddee turte daa'ima kana ollaarraa jechuudha. Innaa dhuftee ji'a tokko na bira teessee na jalaa badde daa'ima koos bakkeetti gaddee. Innaa achi immoo silkiin dawwaluu bakka mucaa kana bakka hin fiduun qabu ani. Hin badde? Hin badde na jalaa. Asitti dhufeen guyyaa maaksanyooti. Dhufeen asitti isiniin kadhachiifadhe. Guyyaa maaksanyoor? Eenyu maqaan ishee naan jettanii hawwiidhan jedheen. Hawwii maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin bakka jirtu dhaga'iitii kottu jettani. Kazaa torbaniin guunne galee ganama hojii dhaquudhaaf an deemaa jira. Lafa barii dhufte. Lafa barii? Lafa barii dhufte. Mee namni amanu siifis siifa deebi'uun ni bade. Waanumti bade siifa galu. Ishee nama dhiba baay'ee. Gaafa isheen dhufteettu ishii kottu sin barbaadaanoo hidhee fudhadhee bukka godhadhee torbanuma sana keessa baqa maatii kootiinis gammadaa jedhee tikeetii kuteetiin gara biyyaatti ergasheef maatiidha. Innaa maatiin koo duraan hidhamanii turanii isaanis gara manaatti deebi'anii daa'ima sanas nan gashee biyyatti isa kanaaf guddisee baay'isee Waaqayyoon galateeffadha. Sabni kun Waaqayyoon naa galateeffadha. Haleluuyaa. Kuma lamaaf kudha lama waggaa afur booda kan ittiin daganne na dhiba garuu harkatti qabaa Waaqayyo si haa eebbisu jedhaani eebbifamii jedhaani. Ishee naanni lammataa immoo banuma darbe keessa gannii fuuldura jechuudha. Ishee walduma kanatti yeroo baay'ee fuula koo kanarra shiffitaa wayitu jira na dhukkuba kottumee fuula kee kana jettanii naa kadhattan. Yoom kun? Torban gannii fuuldura torban tokko. Suma dheengaddaa jechuudha. Ishee Naa sabni kunis harkatti qabaa obboleettiin kun akka fayyituun barbaaddu jettanii sabni kunis harkanatti qabee isin iddoo kana jilgeenfattanii naa kadhattanii jechuudha. Yoo maayii kun? Dheengadduma torban lama. Ishee naa kadhattanii asitti amanee anis fayyeera jedheen fudhadhee galee torbanuma sanaa kaaseen dhibee kana ofirraa dhabee fuulli koos hin fayyee namoonni gisee biraa kan ittiin na waaman intala ishee fuula akkasii sana jedhanii na waamu malee maqaa kootiin namni na waamu hin jiru. Garuu amma Waaqayyo na fayyisee fuulli koos fayyaadha natti sin deebi'u gochaa Waaqayyo. Mee namoonni beektan obboleettii kana yeroo fuulli ishee dhukkubu namoonni beektan. Mee dhaabadhaa waan tokko isinitti hundumtuu dhaabadhaa piraatii alaarraa baqayyaa. Namoonni ana biratti amanan milikkita kanatu irratti argama. Dhukkubsataa irraa harka kaa'u isaanis maal ta'u? Namoota anatti amanan biratti milikkita kana beekama. Dhukkubsataa irraa harka kaa'u isaanis hin fayyu. Oluma kaasi. Lafi si dhukkubu daqiiqaa kanaa kaasee badeera. Amantii dha bakka kun. Oluma kaas argee leeboo hoo bagayya di'a jeekatiya. Dhiigicha Golgootaa gubbaatti lolee dhiiga ho'aa samii cufamee isa bane Si'ool baname immoo isa cufee gatu waan godhanaan jedha Waaqayyo. Nama dhiita wayii ofirraa dhabuun argaa jira. Ani ijoollee nama nu weela hafa gautaa paraadiyaa dhiita wayii nama dhannasaarraa dhabuun argaa jiraan. Gatooli hafa gayya di'a jeekatiya kaanserii nama ofirraa dhabuun argaa jiraan. Nama Waaqayyo dhiiga isaa jijjiiruun argaa jiraan. Ol kaasee harka kee waggaa 30 isa ta'u waggaa 10 isa ta'u jees torbee sa'aatii isa ta'u dhibee sirra jiru sirraa fuudhee si olitti geggeesseera. Lama sirraa fuudheera. Isa dhumaaf sadaffaa humna dhiiga Yesuusin sirraa kaaseera. Iyyaati Yesuus jedhame in fayyiseedha. In oolcha in of galcheedha. Du'a keessaa salphina keessaa nama baaseedha. Cufaa bana dukkana ibseedha. Seenaa jijjiira waan haaraa hojjeteedha. Inni Yesuus kootiidha. Taa galateeffadhaati. Takkaa wanti xiyyaanne siifa ta'u. Siif si wajjin bara baraan dhukkubi abaarsin jiraatu. Kan kee fannoo irratti xumurameera.
caljettee amantii dhabdee hammattee rafta malee kan kee fannoo irratti xumurame. Akkati abaaramtuuf abaarame inni. Akkati eebbifamtuuf abaarame inni. Akkati fayyituuf dhukkubsate inni. Akkasiifuuf dukkana uffate inni. Dhaggeeffadhu sitti hima akkati madaatti fayyituuf madaaye inni. Akkati waraansa ooltuuf waraaname inni. Sii kadhatamee amma mitti fayyite obboleetti. Naa kadhatamee bakka torbee masanan ofirraa dhabee goguu jammaree. Ishee. Injiru laafuulli kee kun jijjiirama argisiisaa jira naan jetti gwaddanyaan koo. Jira jedheen arras ganamas ka'ee nan gaafadhaa injiru badeera naan jetti. Ameen. Naa kanaaf waaqayyoon nan galateeffadhaa guddisaa baay'isaa ililleedhaan. Ililleedhaan. Waggaa lamaaf toora waggaa sadii irra ture. Mana kiimiis dhaquu hin danda'u. Lakki mana kiimii dhaqee yeroo namoonni naan jedhan ani hakiimiin itti mana barumsaa mana kiimii dhaqu siin qabu. Bakka waaqayyo yeroo fedha isaa ta'etti naa fayyisu jedheen amantumaa waaqayyo irratti gatee dhiise. Maqaa gooftaa Yesuusii. Mee harka ol kaasaa. Maaloo fayyaa? Sabanana Yesuus isin fayyisuu addana dhufeera fayyaa. Suma dhugaa Yesuus Kiristoos foormulaa gara biraan qabu. Amanuudha, dubbachuudha. Walumaa kaasaa harkeessan. Maqaa gooftaa Yesuusiin ofirraa dhaba. Harka keessa irraasaa dhukkubni kan koo miti jedha. An dhukkubsataa miti jedha. Hiyyeessas miti jedha. Abaaramaa miti ani jedha. Kanseriin kan koo miti jedha. HIV kan koo miti jedha. Cabi kan koo miti jedha. Karaattafuun kan koo miti jedha. Raasaa ani dideera jedha. Jedha ani dideera jedha. Dhuga baatii biraan qaba. Quxaaxa ishii fuulduraa. Biyyaati kun dhukkubsatti jedhanii naa dawwalani. Baay'ee dhukkubsatti bakka itti cimeera miilana waan fayyitu natti hin fakkaatu naan jedhan obbolaan koo dawwalanii. Naa bakka yaa waaqayyo ayyaana waggaa sadeemaa jiru namni ayyaana gammachuudhaan dabarsu gaddaanaan oola fakkaata'oo edhee bakka keessa kooti baay'ee nan gaddaa yoo waa lafa kaayee yaadaddeen fuudhu bakka waan tokko bakka sammuu kooti wajjin hin jiru qubaa koo naasaa deema. Na lafa kana dhufee sagantaa kadhatamee xumurameera guyyaansaa guyyaa udiiti. Asitti erguma sagantaan xumuramee bahuuf kaatanii dhufeeni akkasitti biyya haadha koo na jalaa dhukkubaa jira jedhanii naa kadhadhaan isiniin jedhe. Naan ililleen ta'eera ilillee dhageessanaan jettanii ameen edhee namanee man fudhadhee deebi'ee bariitu obboleettiin koo naa dawwaltee fayyiteetti naan jette. Koi namni amanu harka isaa mirgaa ola kaasu. Dhiphina cimaa rakkina cimaa keessa kan jirtu callisima ililchime. Achi dhaggeeffadhaa maatiin waan fayyitu miti induuti ulfaataa dhalaa kun. Asii garuu ililleen ta'eera. Oluma kaasee harka kee mana kee irrattis ililleen ta'eera. Ola daabakatia. Nama fuula sadura ababaan ulfinaa tokko faca'uun argaan. Waaqa durattan sittima yeroo galataa yeroo inni ta'uun argaa jira. Haleluuyaa! Oi, sanbata guddaa galgala sii kadhatamee dafnoo ganama fayyiteetti. Fayyiteetti jennaan hin Noora waaqa usinaa eebbisu. Ishii. Ililleen dhagaama ilillee dhagaama isa sinnaan jettan ani immoo deebisee waaqayyo fililchee. Ameen. Isa booda fayyinatu ta'e haati koos fayyiteetti isa kanaaf guddisee baay'isee waaqayyoon galateeffadhaa sabni kun waaqayyoon naaf galateeffatu. Galateeffadhaa fi gooftaa. Gochaa waaqayyoo, olmaa waaqayyoo, gargaarsa waaqayyoo kana dinqii waaqayyoo jireenya kee irratti hojjeteef maal jettame maal dubbatta? Ani gochaa waaqayyo naa godhe hedduudha. Gargaarsi waaqayyo na gargaares hedduudha. Nama iddoo kanaa nama lafa kana ga'us miti. Nama malkii kana qabus miti. Waaqayyo waan hundumaan na gargaare. Maatii koo keessaa obboleettiin koo isheen nattaantu hojii dhabdee waggaa 7 mana namaa teessee baratti Addis Ababaatti. Yaa waaqayyo maal jetta waa'ee obboleettii kanaa yeroo jilgeenfadhu yeroo hundumaa waa'ee isheetiif waaqayyoon gaafadhaa waaqayyo waa'ee isheetiifis deebinaa ta'e ganniidhaaf ayyaana mana koo dhuftee yeroo mana kootii galteettu magganaanyaatti beeksisi wayii ba'ennaan achitti dorgomeen ture eeggattuu taate naan jedhani kana dura gaafa mana kee dhufee galee garuu
waaqayyo kadhata kee dhaga'ee Ameen. teelegiraamii utuun goroggoruun maqaa koo argadhee isteeshinii fayyaan argadhee leenjii ji'a sadiin qaba amma hojiittan seena jettee naan waaqayyoon galateeffadhe anis gochaan lafa kana jiru waaqayyo dinqii gurguddaa lafa kanatti godha fayyisuu harka waaqayyo hojii waaqayyo lafa kana jiruuf diraamaa miti diraamaa isinitti hin fakkaatin saba waaqayyo iddoo kanatti waan guddaa jechaa jira waaqayyoon naa galateeffadha ani guddisee baay'isee waaqayyoon galateeffadha. Mee galateeffadha. Harka keessanitti qaba. Waaqayyo bara keessan eebbisu sabni waaqayyo harkatti qaba. Waaqayyo bara kee haa eebbisu jedhaani. Eebbifami jedhaani. Waaqayyo si wajjin jira jedhaani. Dhuga ba'umsa haaraadhaan eebbaaf balbala banamaa milkoomina haaraadhaan deebi'ii kottu. Balballi hojii haaraan immoo banameera. Akka walitti busaa gooftaa eebbisaa.